Nagaa harka fuunee akkam jirtu uummata qashtii nagaa keessanii annagaa kootii bakka jirtanutti nagaa akka taatan abdiin qaba. Kanatti ansuudhaan yeroo jalqabaatiif viidiyoo waa'ee makiinaa hojjedhe. Waa'ee makiinaa waa'ee lafaa akkaataatti gurgurama lafaas fi mana warri barbaadan YouTube kiyya subscribe yoo haaraa taatan YouTube'nis yeroo amma reefam bane haaraadha. Subscribe na godhaati akka na hordoftanu abdiin qaba. Galatooma. Kanatti ansuudhaan haala viidiyootiin kan qopheesse isiniif dhiyeessa makiinaa yookaan immoo konkolaataa tokkoon isaanii maal akka fakkaatan adda baasee isinitti himaa. Haga xumuraa na hordofaa laayikii subscribe gochuudhaan makiinaa yookaan konkolaataa kan barbaadan koomentii irratti barreessaati kan isin qunnamnu ta'a. Galatoomaa turtii gaarii. Konkolaataan kun Volkswagen jedhama. Modelli isaa 1999 dha. Haalli amma jiru baay'ee gaariirra jira. Waa tokko walitti bu'insa makiinaa hin qabu. Qalamiinis irratti hin dabalamne. Saleedaa yookaan immoo lakkoofsi kana E47 koodii 2 maanuwaaliidha. Makiinaan kun mariiwwan tokkoyyuu hin zorre yookaan immoo hin naannofne. Gatiin makiinaa kana 600tti gurgurama. Xiqqoo immoo diriirii yookaan immoo irraa gadi butuudhaaf kan walii galan jira. Parsantii 2 ni kaffaltu. Namoonni makiinaa kana bituu barbaadan koomentii irra kan jiru lakkoofsa jalqabaa yookaan telegiraamii keenyaan nu hordofuu dandeessu, nu argachuu dandeessu. Galatoomaa. Kan itti aanu immoo egaan konkolaataan kun Suzuki Vitara jedhama. 1991 amma kan jiru naannoo Affaar Miillee jira. Haalli irra makiinaan kun yookaan konkolaataan kun jiru baay'ee gaariidha. Waa tokko walitti bu'insa makiinaadhaan hin qabu. Qalamiiniti irratti hin dabalamne. Lakkoofsi saleedaa kana E74 koodii 2. Makiinaan kun maanuwaaliidha. Gatiin makiinaa kana 450 dammoo diriirii yookaan walii galtee xiqqoo ni qabaata. Komishiiniis parsantii 2 ni qabaata. Namoonni makiinaa kana barbaadan karaa telegiraamii yookaan karaa WhatsApptiin karaa barbaadan nu argachuu dandeessu. Namoonni barbaadan qofti jechuudha. Kanatti ansuudhaan manatu jira. Manni kun akkuma beekamu naannoo Addis Ababaa fi naannoo Adaamaatti argama. Innis haala itti bittaa fi haala tokko isinitti himaa. Haga dhumaatti namoonni laayikii fi subscribe goone godhaatiin hordofaan isinii jedha. Manoota baay'ee babbareedoodha. Namoonni mana nyaataatiif barbaadan, mana jireenyaatiif barbaadan koomentii irratti barreessaatii bakka barbaadan kan isiniif barbaanne isiniin wal argamsiisnu ni ta'a jechuudha. Manni kun apartamaadha. Kaaree tokko kaaree 50 haga kaaree 250 abbaa ciisaa tokko haga 4 kaaree tokkoon 47 haga 90. Akkasuma gatiin kun adda addummaa qaba. Bakka isaatii fi akka manichi itti dhume adda addummaa qabaachuu danda'a. Kan immoo mana suuqii barbaadan kaaree tokko naannoo 26 haga 120. Gatiin kaaree kana 60 kaaree tokkotti 60 haga 100. Haalli isaas haala itti buildingiin kun dhumee fi haala itti buildingiin kun ijaarameen gatiin isaa bakka bakkatti adda ta'uu danda'a. Namoonni kanaa fi wantoota adda addaa barbaadan baajaajis jira. Wantoonni barbaadan hundinuu ni jira. Wanti bituu barbaadan waan bittaa wajjiniin wal qabate bakka barbaadanii koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo fi haala qabatamaan kan hojiidhaaf barbaadanis koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoodhaan fi haala jiruun qobadhee kan isiniif dhaadhu ta'a. Haga dhumaatti viidiyoo kana caqasaa. Galatoomaan isin jedha. Subscribe, follow TikTok kiyyas galtanii achiis ilaaluu dandeessu. YouTube kiyyas inni kun haaraadha.
share gochuudhaan akkana bira dhaabbattanu abdiin qaba galatoomaa naaf jiraadha uummata Oromoo koo guddaa ammas horaa bulaan jedha.